Ashamaa atam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya tibbana yaaliin fonqolchaa mootummaa Amaaraatti irratti Bahar Daaritti adeemsifamee ture. Asmoo Finfinnee irratti qondaaltota waraanaa olaanoo irratti sega ajjeechaan adeemsifameera. Egaa haala kana ilaalchisee Jawar Muhammad yeroo dheeraadhaa fi maaliif nuun dhiyeessine jettanii nu gaafachaa turtanii. Har'agaa waan keessa darbinu rakkina interneetii keessa darbine Jawar Muhammad qabannee dhiyaanirra. Jawar Muhammad bakka dhagaan dhufte. Mee amma naannoo Amaaraatti yaaliin fonqolchaa mootummaa godhamee ture. Asmoo Finfinneetti egaa kan akka Jeneraal Sa'aaraa Mokonniiniif kan biroo ajjeefamanii turani. Isatti deebina daawwattoonni keenya fi dhaggeeffattoonni hedduu Jawar Muhammad yeroo dheeraadhaaf maaliif callisee eessatti badee nageenyum isaatu nutti himaa jedhanii baay'ee nu rakkisaa turani. Jawar Muhammad yeroo dheeraadhaaf maaliif callisee maaliif calliftee? Nageen qaba akkoon hin jiru. Bara tokko Adam Haaruu sirba baasuu dhiisee turedhan 90moota keessa. Sirba baay'ee baasan 80moota keessa baay'ee baasa Adam. Adam maaliif sirba baasuu dhiiftee jennaan zabana raachi haroo haramaayatu callisee lafaan banaa'ee jedhedhaan. Inni ajoo waatu qoosaa hiriyoonni isaa jedhanii ittiin barsiisa faarraa hin dhagina fakkaata. Ni hedduun haasa'e beekta waggoota 10 oliif. Tarii mee callisee dhaggeeffachuu turre bu'aa qabu baatiin akka jirurraayi. Wala lammaffaa immoo hojiin biraa hojjechaa jiru waan jiru hojii sana irrattis gara tokko dhiibbaa qabaachuu danda'a. Haasa'uun isaa wajjiin callisee irra caalaa garuu mee xiqqoo dhaabee dhaggeeffachuu wayyaa jirurraayi. Yeroo callisee nu yaachisaa kan jedhanis jiru warri kaanis immoo callisuun isaatu gama biraatiin warra diinas nama rifachiisaa jedhu gaa callisuutti gara fuulduraattis hin callisamoo hin dubbata jedhanii yaaddoo warri qaban illee jiru. Akka duratti baay'ee waan hin dubbannutti fakkaatu. Tarii yoo namni kan dhaga'u jiraatu taate gurratti olii hasaasuudhaaf garuu qophiidha. Yeroo baay'ee akka duratti haasa'uun tarii dubbirraan dubbii dabaluudhaaf yoo taate malee bu'aa baay'ee waan qabatti fakkaataa jiru. Akkasuma karaa Facebookittiinis odeeffannoo baay'ee sarraa eegnaa eessa jira kan jedhan jiru dubbachuus baay'ee dhiifnaan barreessus akkasuma dhiiftamoo attan. Nan laala akka barbaachisummaa isaatti. Haa ta'u gaa mee gara dubbii keenya ijuutti deebina. Akkuma duraan jedhe tibbana yaaliin fonqolcha mootummaa naannoo Amaaraatti Bahar Daaritti adeemsifame. Qondaala olaan kan waraanaa kan akka Sa'aaraa Mokonniin Jeneraal Sa'aaraa Mokonniin asmoo Finfinneetti ajjeefame. Mee dhimma kana akkamitti ilaalaa turte akkamitti hordofaa turte? Gaagamni kun lubbuu namoota ce'umsa kanaa barbaachisoo ta'an galaafachuu qofa osoo hin ta'in biyyas gaagama guddaa keessa kan buusuu danda'u ture. Waan hedduu nama rifachiisu garuu warra akka kiyyatti siyaasaa tan halkanii guyyaa fuunfataa jiruuf waan hin eeginnatti hin fakkaatu. Haala siyaasaa biyya tanaatti keessattuu haala siyaasaa naannoo Amaaraa keessatti ji'a darbe keessatti godhamaa ture irraa kaanee hoggaa laallu wanni kun akka dhufuu danda'u bifa kanaan namoota kanarratti ta'uu dhabuu danda'a malee garasitti akka deemuu danda'u ifa ture. Warra du'ee rabbitti araaramu warra irraa hafe garuu warra irraa baratu haa ta'u maaliif gaagama guddaadha. Gaagamaan gadduun qofti gahaa miti irraa barachuu akkamitti as geenye. Mee Jawar akkamitti as geenye fi maal irraa barannaa gara boodaatti gaafii koo keessatti hin kaasa. Mee amma naannoo Amaaraatti pirezidaantitu ajjeefame. Asitti immoo Sa'aaraa Mokonniin Taamajoor Shumeessa jedhanii ija waraanatii jechaadha. Keessattuu mee naannoo Amaaraatti illee durumaanuu akeekkachiifni pirezidaanticha irratti adeemsifamaa ture. Kan Jeneraal Sa'aaraa Mokonniin kun maaliif sitti fakkaata? Wal qabata. Kanatti fakkaatutti gara fuulduraa poolisiinii fi aangawoonni qoratanii waan uummata beeksisuu qabanii. Haalli achitti yaalame mootummaa naannoo to'achuu qofa irratti waan dhaabatu irratti fakkaanne.
mootummaa naannoo to'achuu Finfinnees to'achuudhaan waan wal qabatanitti fakkaata. Yoo xiqqaate mootummaa naannoo yeroo to'atanitti deebiin federaala irraa deebi'u akka laamshaa'uuf fuulleeffatamee waan hojjetame natti fakkaata. Bifa kanaan kan laallu garuu waan hangammaa beenu qofa natti fakkaatu. Sochiin kun tarii jarjaraan itti deemame malee karoorri isaa yaadni isaa mootummaa biyyattii guutumatti fonqolchuudhaaf karoorfatee malee naannoo qofa irratti kan xiyyeeffate natti fakkaatu. Mee keessattuu jijjiirama keessatti jarri kun lamaan warri naannoo Amaaraas gaggeessan haa ta'u Jeneraal Sa'aaram Mokonnin jijjiirama kana keessatti gahee isaan taphatan irraa gahee akkamii taphataa turan tarii kan ajjeechaa isaaniitiif sababa ta'uu danda'a. Akka hiree ta'e namoota kana hedduu isaanii warra ajjeefame ajjeeses akka hiree ta'ee garii kallattiidhaan garii immoo karaa namaatiin wal qunnamaa turre eegan biyya kana dhufe Jeneraal Saamanoo nan beeka. Manedhaa keessa yeroo turetti waa'ee isaa barreessaa ture. Qabsaa'ota Oromoo wajjin hidhaa ture waa'ee isaa nan beeka. San qofa osoo hin ta'in erga ani dhufee erga inni mana hidhaatii bahee booda waliin haasaa turre. Nan beeka jechuudha. Ergas immoo walitti bu'iinsa haalli naannoo sanii yeroo na yaachisutti kallattiidhaanis kallattiin alattis dubbisuudhaaf yaalaan ture. Ka pirezidantichi naannoo isas keessattuu haala wal qabatee haala waliigalaa irratti qunnamtiin ture jechuudha. Jeneraal Sa'aaran isas keessattuu jijjiirama humna raayyaa ittisa biyyaa keessatti godhamaa ture irratti hojii inni hojjetaa ture irratti yaada kennuudhaaf dinqisiifannaa ibsuudhaaf bifa adda addaatiin qunnamaatiin ture. Hundumti isaaniitu jijjiirama kana keessatti warra shoora taphataa turedha. Shoorri sun negatiivii yookiin poozitiivii ta'uu danda'a. Ambaachonis nama jijjiirama kana keessatti wayyaanee laaffisuu irratti qabsoo guddaa godhe. San booda kallattii naannoo Amaaraa ejjennoo addaa qabaachuudhaan dhufuudhaan pirezidantii nama ta'edha. Akka itti dhufee fi boodarra garuu jijjiirama akka fidedha. Ejjennoon isaa gara jijjiiramutti haalli siyaasaa naannoo sanii rakkoo keessa akka seenaa jiruu fi keessattuu nageenyi rakkoo keessa seenaa akka jiru siyaasaan biyya naannichaa gara rakkootti akka seenaa jiru nama hubatee fidaa ture. Yoo yaadatte keessattuu walitti bu'iinsa walloo booda walitti bu'iinsa gumuz wajjin godhame booda nagaa labsuu irratti namaas deebi'aa turedha. Asaamanoon roorroo mana hidhaatti irra gahee fi kaan irraa nama xiiqii guddaa qabu garuu galaanni siyaasaa naannoo Amaaraa akka malee fuudhee nama deeme akka ta'e kan hin argu. Jeneraal Sa'aaran nama biyya kanaaf waa guddaa hojjete. Miidiyaalee ilaalaan ture wanni tokko himamaan jiru. Waa'ee isaa dhiyeenyatti hin beeka maaliif yeroo qabsoo godhaa turretti qondaalota waraanaatii fi qondaalota siyaasaa biyya kanaa piroofaayilii isaanii ijaaraa turre. Eenyu namoonni murteessoon biyya kanaa kan jedhu hunda namoota hedduu irratti gara namoota 100 ol irratti piroofaayilii hojjedheen ture. Qondaalota waraanaa TPLF keessaa dhufan keessaa namni wayyaa qabu namni professional ta'e namni of tuulummaa fi loogii hin qabne isa akka ta'edha yeroo sanuu kan hubanne. Ajaja kaabaat irraas kan kaafame isaa muraadhaan sababa kana sanii asis dhumarratti yeroo abiifaa dhufuudhaaf ka'an qondaalota murteessoo ilaalcha jijjiiramaa fudhatan keessaa tokko ture. Dhumarratti namoonni meeqa gama beekamoo hojii fonqolchi mootummaa godhamee abiifaan akka kan qabanne akka dhoorgaman yaadni ture. Kana warri dura dhaabbate tokko Sa'aaradha kun immoo Saamuraadha. Kanaaf amma jarri lachuu akka kaleessa awwaalan kanatti mitiin jibbamu Tigraayitti. Erga itti gaafatamummaa fudhatee boodas jijjiirama guddaa fide warra raayyaa ittisa biyyaa keessatti. Dhaabbilee federaalaa biyya kanaa keessaa jijjiirama amalaa, jijjiirama gochaa, jijjiirama adeemsaa guddaa kan godhe raayyaa ittisa biyyaati. Raayyaa uummata fixuu fi uummata cunqursuu raayyaa paartii tokkootirraa waggaa tokko keessatti gara raayyaa biyyoolessaatti saffisaa jijjiiramaati kan jiru. Yeroo fakkeenyaa fi waraana bilisummaa Oromoo galchuudhaaf deemnetti koreen teeknikaa bakka adda addaatti deeman hundi isaanii gabaasa wal fakkaataadhaan kan dhufan qaama mootummaa kamiyyuu ol raayyaan ittisa biyyaa akka nu cina dhaabbateedha. Bakkoota adda addaattis uummatarraa kan dhageenyu kana gochuu irratti qajeelfamaaf imaammata muummicha ministeeraatii fi hooggansa siyaasaa fudhatee hojiitti hiikuu irratti Jeneraal Sa'aaram Mokonnin hojii guddaadha kan hojjete. Cehumsa kana fiduu irrattis balaa silaa fonqolchi mootummaa bara dheengaddaa osoo godhame uumuu danda'u hambisuu irrattis
sanii asitti jeequmsa loltoonni masaraa mootummaa yeroo dhaqan godhan san tooftaan fashalsuu irratti raayyaa ittisa biyyaa kana professional bifa ta'ee fi bifa sirna federaalaa kana eeguu danda'uun ummatummaa isaa bifa haaraan horachuu danda'uun hojjechuu irratti nama guddaa hojjete jechuudha. Kanaaf isa dhabuun rakkoo guddaadha. Mee amma gaa akkuma karaa adda addaatiin dhaga'amaa jiru kaayyoon isaa mootummaadhuma federaalatu mataa isaa fonqolchuudha kan jedhanis jiru. Lammata immoo wanti mootummaa naannoo irratti fonqolcha deemsisuu waan hin baramne tokko achi ka'anii mootummaa giddu galeessaa fonqolchuun hin danda'amus kan jedhan jiru. Mee walumaa galatti yeroo cuunfinee ilaallu akka xiinxalaa siyaasaa tokkotti kaayyoon isaa waliigalaa sun maal inni jetta? Asaamanoon faan beek yeroo lammataati fonqolcha mootummaa yaaluun biyya kanatti. Kanaaf kan duraatirraa waan baratantu jira. Wantoonni ifan ta'in hedduun jiru. Maaltu jarjarse? Karoora guyyaa saniif immoo xiqqoo dheereffameeti. Walganuu ture kan jedhu ilaalamuun barbaachisaadha. Sadarkaa federaalaatti dhuguma jeneraal Sa'aaraa qofa irratti fuulleeffatame moo namoonni biraas jiran kan jedhu qorannaan kan agarsiisudha. Garuu dongorri tokko hojjetamuu hin qabu. Asaamanoo qofa irratti quba qabanii deemuun dongora guddaa ta'a. Yaaliin amma godhame, jeequmsi amma godhame, gaagamni amma dhufe siyaasaa keessatti bilchaateeti kas bahe. Siyaasaan naannichaa waan keessa jiruu fi siyaasaa biyyattii waan keessa jirutu kana fide. Naannoo sanitti haalli siyaasaa baay'ee hammaataa ta'e, siyaasaan loltummaa warmoon gariin kan jennuun baay'ee hammaataatu kan dhufe. Ammaaksi akkuma jedhutti gaafa ani killee hatu osoo hateen hatti yana qunxuutte hoolaa hatee gabaa irratti isiin salphisu tureedhe. Gaafa Biraanuu Naggaa Baardaaritti ijoolleen qawwee qabattee baatee ariite osoo tarkaanfiin fudhatamee ture. Gaafa gumuzoota 250 bakka tokkotti ajjeesanii loltoonni naannoo awwaalan tarkaanfiin osoo fudhatamee ture. Gaafa warra qimaant fixame tarkaanfiin osoo fudhatamee ture. Gaafa walloo irratti duulli godhamee dhiigni namaa jige tarkaanfiin osoo fudhatamee ture kanarra dhufu jechuudha. Walirra tuulameeti kan dhufe. Kanaaf wanni amma miidiyaa irraa argaa jiru kanaan ta'in jira. Simpitam mallattoolee qofa irratti fuulleffachuu namuma waan kana balleessee irratti quba qabu ejjennoon jeneraal Asaamanoodha. Ejjennoo nama tokkooti dhiiroo moo humnoonni siyaasaa naannoo sanis socho'an ejjennoo isaa kana guutuutti deeggaree wajjin socho'aa turan. Kun ilaalu kan biraa sadarkaa federaalaattis yoo taate maaltu ilaalamaa ture yeroo naannoo sanitti gaagaamni kun hundi godhamaa jiru yeroo namuu walitti haasaasaa turetti tarkaanfii sirreeffamaa fudhachuudhaaf akka Ihaadegitti maaltu hojjetame akka paartii biyya bulchuutitti akka kaabinee naannoo federaalaatti maaltu godhame akka damee nageenya biyyattiitti maaltu godhamaa ture kan jedhu gama guddaa kan gaafatudha. Nama tokko irratti quba qabnee yoo kadhiifnu taate borullee rakkoon akka uumamuu danda'a jechuudha. Gaariidha. Amma dhiyeenyatti jeneraal Asaamanoon haasaa godhe tokkotu jira. Wanta amma nu mudatee jiru kan 500 dura nu mudateedha kan jedhus tokkos jira. Akkuma amma kakkaafte mallattooleen iddoo adda addaatti mul'ataa turan jira. Uummantichi immoo nagaa nuu kabachiisaa jedhee gaaffii gaafataa ture. Kun hin taane yeroo baay'ee rakkoon tokko ibiddi tokko yeroo ka'ee bishaan itti naqu irratti kan fiigamaati jiru.